Gifti nagaa oolte. Nagaa akkami nagaa oolteeti? Akkami sireen jira? Eeyyeen ni jira abbaa meeqa barbaadde? Abbaa meeqatu jira silaa? Abbaa 500, abbaa 800, abbaa 500, abbaa 2,000, abbaa 3,000, abbaa 5,000 jira kan barbaadde kamsi haa ta'u? Abbaa 500 haa ta'u. Nama wajjin bulta moo kophaa bulta silaa? Maali nama wajjin bula? Oo nama wajjin buluu baadde nama wajjin buluudhaaf immoo? Lakki isaa fi miti malees wajjin bulaa miti dhiira moo wajjin dubara wajjin bulta? Dhiira waliinaan bula maaliidhaaf barbaadde? Lakki akkas taanaan hin kireeffamu dhiira lamatti yookaan kophaa yookiin immoo dhiira fi dubartii yoo ta'e malee nama akkasitti hin kireeffamu kireeffamee beeku iddoo biraa laalladhu. Maali silaasii kaffallaa miti maallaqa kee malee maal si galche lamaan bullee tokkoon bullee? Lakki hin ta'u seera manichaa ta'een akkasitti malee hin kireessinaan jedhanii kana hoo barbaadillee hafu malee dhiisi. Dhiisee anuuyyuu hin barbaadu sirmaayyuu. Gurbayyoo kottu na gargaar meeshaa kana kaasnee garas gooname. Tolaan immoo kaffaltiidhaan achi si goosisa. Tola sii miti kaffaltii sii miti idaa sirra jiru deebisaa jirta. Idaa maalitti maallaqa natti liqeessitee qabda moo? Nyaata hanga ammaatitti nyaatte daa'ummaa keetii kaaste uffata hanga ammaatitti sitti uffise idaa akka sirra jiruutitti ilaali. Hunda isaatiiyyuu qabeenyuma kiyyaan humna kiyya sirratti affitadde kootu tona gargaari amma. Ani na dhalchisiin jedhe moo na guddisiisiin jedhe si kadhadhee jira hanga har'aatitti? Isa immoo ati nan kadhanne anumatu na xoorta jedhee tanan si dhalche gaa kanaafi. Faayidaa keetiif na dhalchite malee anaaf yaaddetii miti kan na dhalchite dirqama qabda na guddisu. Waan hundaafiyyuu amma dhuftee na gargaarta moo nan gargaartu meeshaa kana kaasnee cinaa qabsiisna. Ilaa Faazuqaa amma boqonnaa godhe ani hojii ariifataa tokkoon qaba konkolaataan dhaabatee na eegaa jira amma isa naqee korsiisee buusee dhufa ammasitti ati boqonnaa godhe. Sababni amma ati naa tarreessite kun gufuu ta'ee lafaa si dha'ee sirratti jijjigee booda na gargaara akka hin jenne tole. Isa amma Faazuqaa abbaatu ilma kaasa ilmis abbaa kaasa akkamittiin ganda yaamaree sumatu na gargaaraa dhufee ta'u. Abboo maal taate waan aartee jirtu fakkaata. Lakki meena dhiisi baay'een aaree jira akka malee aaree jira aareedhaa kun nan boba'e. Maal abboo dura nagaan turre maaltu si aarse maal taateeti ofii? Eeyyani dura nagaan ture dheengadda si'oosii qoramnee dabarraan beeksisa wayii dubbisuu eegale amma beeksisan dubbisee olaa dhufaa jira ichiin aaree dhufa amma. Eega si'oosii dabarte beeksisa dubbiste maaltu si aarse kan hunda beeksisa dubbisuu waan gaariidha bar guyyaa tokko dhabde guyyaa tokko argatta. Guyyaa har'aa qofayyuu beeksisa 10 ol dubbiseera garuu beeksisni dubbise baay'ee nama aarsa kanaaf hin aare. Maali beeksisicha muuxannoo gaafate moo oggita hojii keetiin hin gaafatu? Lakki boo akkasii miti waa'ee hojiitu yuunaasoo beeksisichi kan inni jedhu asitti fincaa'uun dhorkaadha jedhe iddoo 10tti iyyuu dallaarra maxxansanii jiru hundi isaatiiyyuu asitti fincaa'uun dhorkaadha of fincooftan qarshii 150 adabamtu jedha kanatti hin aare. Kana jechuun ati hanga har'aatitti beeksisa dubbisteen beektu jechuudha uumamaa miti waan hundaaf iyyuu obsaan dabarsiga. Akkamittan obsaan dabarsa guyyaa tokkicha deemee kopheen ofirratti fixe isaayyuu kopheen kiyya hin ajaa'ibar. Silaa ganama baatee hanga galgalaa deemtee kopheen kee akka shittoo urgaa barbaaddere.